Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ijoollee Oromoo fayyaa keessanii nagaadhaa. Egaa nagaa fi jaalalli kabajaan lafa isin jirtanitti si haa qaqqabu isin jecha. Egaa har'an tanaa milkaa'ina yoo barbaadde bakka guddaa yoo ga'uun barbaaddatee isteeppii shanan tokko qabadhee isinii dhufeen jira. Na hordofaa isin jira. Ittillee dalagaa isin jira. Egaa innis maali? Steppiin tokkoffaan decide murteeffachuu maal ta'uu akka barbaaddu, eessa ga'uu akka barbaaddu, iddoo kamiin akka ga'uu barbaaddu sana murteeffachuu. Steppii lammaffaan pilaan karoora baafachuu, wanta murteeffatte sana maaltu barbaachisa isa jedhu sana karoora irratti baafachuu jechuudha. Sadaffaan beginning jalqabuu murteeffattee jirta, karoorfattee jirta, jalqabu yoo murteeffattee immoo karoorfattee wanta karoorfatte sana hin jalqabne ta'e kasaartee lafatti hafta. Akka hin kasaarre jalqabuu qabda jechuudha wanta sana. Afuraffaan progress jijjiirama argisiisaa deemuu, guyyaa guyyaadhaan argisiisaa deemuu jijjiirama. Shanaffaan achieve fiixaan ba'uu, wanta eegalte sana goolabbii itti godhu yookiin raawwii jechuudha. Bakka murteeffatte sana hamma irra geessetti abdii kutachuu dhabu hojjetu wanta sana jechuudha. Egaa irra isinii deebi'a. Tokkoffaan decide, planning, beginning jalqabuu, progress jijjiirama guyyaa guyyaan argisiisuu, achieve wanta jalqabdee wanta murteeffatte jalqabdee karoorfattee jalqabdee sana guyyaa guyyaan jijjiirama argisiisaa, deebitee immoo fiixaan ba'u. Kanarratti maal jechuu barbaade? Wanti Oromoo qabsoo Oromoo kana laamsheessan wanta kana jechuudha. Inni guddaan murteeffannaa qabaachuu, dhaabbii isa jedhu sana dhaabbii dhabuu sanarraa kan ka'e barii qabsoo amma wanta gurraan dhageenye wanta amma nuti keessa jirru kana keessatti arginellee yoo ta'e eegalli isaa baay'ee nama hawwataa. Deebi'ee immoo jijjiirama guyyaa guyyaan argisiisuu keessatti pilaana baafachuu qabsoo Oromoo keessatti illee deebitee immoo keessattuu raawwii isaatirratti fiixaan ba'uu sanarratti gadi bu'aadha, baay'ee gadi bu'aadha. Hin nyaatamne achirratti. Wanta tokko otoo hin eegalin murteeffachuu qabda, karoorfachuu qabda, deebitee immoo eegaluu qabda, deebitee immoo jijjiirama argisiisuu qabda guyyaa guyyaadha. Erga jijjiirama argisiiftee immoo fiixaan bahuu danda'u wanta sana xumuratti gochuu wanta eegalte sana qabsoo haa ta'u. Keessattuu qabsoo Oromoo keessatti wanni kun akka gaariitti jira jeetti namanan. Karoora baafachuu irratti illee hanqina qabanii, deebiin immoo qophii irratti, deebiin immoo raawwii irratti daawoniidha. Shaddaawoniidha raawwii irratti. Maaliif
qabsoon Oromoo namni itti hidhamaa, itti ajjeefamaa, in qabsaamaa waggoota dheeraa akkasumatti deemaa jira malee wanti raawwate tokkollee hin jiru hanga amma. Kan kana boodaatillee akkuma kanammoo shakkii hin qaba jechuudha. Shakkuu hin dandeenya maaliif liidaroonni keenya baay'ee bakka raawwii sanarra gaafa ga'an wanta sodaatan hin beekon hedduu sodaatu argama keessatti. Sodaa fi gara laafummaa baay'ee argama. Wanti kun baay'ee nu miidhee jira jechuu kooti. Hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabajaa. Egaa chaanaala kiyyaa subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'aa. Akkasuma immoo kaamantii naaf barreessaa. Wanta isiniif dhiyeessu kanarratti maal yoon isin mufachiise takkaa'u yoon wanti isiniif hin taane yoo jiraatellee naqeequu dandeessu, na jajjabeessuus dandeessu. Galatoomaa isiniin jedha. Nagaatti.